Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata, roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya sanbata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa Annaa Basaawaq jiraati. Waldaan Hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa hawaasa Oromoo akka hiriira mormii qophaa'e irratti gamtaan argaman waamicha dhiyeesse. Pireezidaantiin waldichaa Dr. Taarraqany Cimdii akka nuuf ibsanitti hawaasa Oromoo Melbourne keessa jiraatan bitootessa 27 bara 2018 gamtaan argamanii aantummaa uummata Oromoof qaban ibsachuun irraa eegama. Hiriira gaafa 27 guyyaa kibxataa dhufu kana magaala Melbourne Victoria Parliament fuulduratti yaamnee jirra. Hiriirri kunis kan waamamee fi uummata keenya biyya keessaa dararaa ammeenya jabaa jala jiru kana isa cinaa dhaabbachuudhaaf mararfannoo keenyallee rakkina kana warra nurraan geessisaa jiru balaaleffachuudhaaf akkasumas mootummaa Awustiraaliyaatti akka dhiibbaa jabaa irra godhuu danda'an gubbaarratti akeekkachuudhaaf kan qindeessine. Kanaaf uummanni keenya gaafa guyyaa kana otoo manatti nafin lakkoofsa guddaadhaan walitti baanee akka uummata keenya bira dhaabbannu jira. Hiriira irratti qaamaan qofaa otoo hin taane sagalee fi haamlee jabaan argamuun illee barbaachisaa ta'uu Dr. Taarraqany dhaamaniiru. Uummanni kan qabatee bahuu qabu tokkoffaa alaabaa dhaadannoo akkasumas qophaa'ina sammuu yookiin saayikoloojikaalii nama jireenyaan ni fakkaatee akkasumatti sagalee isaa dhageessisuu dhabuunuu tokko maaliif akka uummanni kunillee rakkina qabaataa akka hin jirre agarsiisa waan ta'eef namuu sirriitti jabeeffatee dhaadannoo isaa dhageessifachuudhaan rakkina biyya keessa jiru agarsiisuun atteenshinii nama naannoo sana jirullee harkisuun kanaaf saayikoloojikaalitti itti qophaa'uu keessaa kabiraasi achi gubbaarratti kan gaafachuuf jirru uummanni keenya kuma hedduudhaan lakkaa'amu buqqa'eetu jira. Uummata miliyoona 1.2 daangaa Somaalee wajjin qabnurraa buqqa'ee walumaa galatti dabalatees torban darban kana keessa uummanni keenya kuma 60 ta'u daangaa cehees Keeniyaa irratti argama. Kun hunduu rakkina jabduu keessa jira. Rakkina kanaa fi at least amma danda'e namni gargaaruu qaba. Dhuma gubbaarratti maallaqa amma tokkollee kan naannoo Booranaaf uummata buqqa'eef wanti sassaabamu waan jiruuf kanas warri namoonni dhuftanii kanallee yaada keessa galchuudhaan ammuma qabdanii akka darbattan yookiin ammuma qabdan akka gargaarsa gootan kanallee hin gaafannaa jechuudha. Miseensonni hawaasa Oromoo Melbournes gama isaaniitiin yaada kennaniin yeroon kun yeroo kutannoon dantaa Oromoof birmatan ta'uu himaniiru. Hiriirri hawaasa Oromoo magaalaa Melbourne kun kaayyoonsaa qabsoo Oromoof deeggarsa mul'isuu gochaa diinummaa mootummaa wayyaanee balaaleffachuu uummata Oromoo qeessaanirraa buqqaaniif gargaarsa gaafachuu dhimma Oromoo addunyaatti beeksisuu fi wareegamtoota kaayyoo Oromoof kufaniif kabajaa mul'isuu akka ta'ellee odeessinu ga'ee hubachiiseera. Uummata Oromoo Oromiyaa kibbaa Mooyyaalee irraa buqqaan gochaa sukkaneessaa isaan irratti raawwatame saaxilaa jiran. Oromooti gochaan sukkaneessaa irratti raawwatame kunneen VOA afaan Oromootiif akka himanitti gochaan isaan irratti raawwatame kan himame dhumuu miti. Mootummaan nuwaatee mataa ijoollee kaa'imaa mataa irra kuttee miil cabsitee deebitee mataa irra kuttee shorrooni kee buuftee garaa qaltee ijeeftee naaf hin qabnu wayaa hin qabnu tanaan baqatu.
Akka baqattoonni kunneen himanitti godaannisti mooyyaalee kun kan yoomiyyuu dagatamuu miti. Baqatta sinna dhufu man keenya keekkateen man keenya kakkamteen okkoteen dhaabachuu jiru hawaan tokko qubin qabne hawaan kun tokko qubin qabne dhufanii tirra saasuma man keessan nodhanii madhamaatiin nu jala wareessanii madhamaatiin nu jala wareessanii hawaan tokko qabute kaan gaatisaa boqochuu jiru haani nyaatu fi gubbaatiif haa qoleen teechisti gaatis boqochuu jiranii man keenya keessatti rasaasan nodhan. Kanam na dimbe kakana warerret injenna kanam baqannen war Itoophiyaa Bitootessa 10 bara 2018 waraanni wayyaanee beekaa itti yaadee uummata nagaarratti qiyyaafachuudhaan Oromoota gara 15 ol ta'an battalatti ajjeese 50 ol kan ta'an immoo akka malee madeesse. Sababa weeraraaf ajjechaa kanaanis Oromoonni 50 ol ta'an gara Keeniyaa kaabaatti baqatanii akka jiran beekameera. Isaan keessaa dubartoonni ulfataan dahannaa qubatan keessatti dahaa akka jiran oduun achirraa ba'aa jiru ni hubachiisa. Wayyaaneen cunqursaa fi roorroo daangaa hin qabne uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun ishee gochaa dhumaatii mooyyaalee kanaan daran kan saaxilame ta'us maddeen miidiyaa adda addaa gabaasaa jiran. Oduun saatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Hawaasni keenya Melbourne fi naannoo isaa jiraatu gaafa Bitootessa 27 naannoo paarlamentiitti argamuudhaan achitti hiriira nagaa taasifnaa jechuudha. Hiriira nagaa kana gubbaarratti Oromoon marti akka nurraa nafe xiqqaa guddaa jaarsaa jaartii ijoolleen ummanni keenya haala suukaneessaadhaan ogguu amma du'aa jiru kanatti bira dhaabbachuu waan qabnuuf akka nurraa nafne kabajaan isin waamnaa jechuudha. Amma immoo qophiin kan waalii torbeeti itti aansi sagantaa keenya dilee waaree maree dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa.
Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti sanbata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kun immoo qophii keenya waarii mariiti. Qophii waarii marii har'aa keessatti keessummaa keenya obbo Rundaasaa Isheetee waliin kan mari'anne marii kutaa arfaffaa qabannee dhiyaanneerra. Obbo Rundaasaa waliin haala jireenya isaatii fi qabsoo Oromoo keessatti waan gumaachaa jiru irratti marii gaggeessaa jiraachuun keenya kan beekamu. Har'as gaaffiidhumaan gaafadhe kanaan marii keenyatti seenna. Garii haala rakkisaa ta'e keessatti, haala ulfaataa ta'e keessatti waan Oromoo irraa namni baqatee naa jiru itti cichanii jiraachisuu waan tokko ati bakka adda addaa deemteetta. Oromoo kana waliinis naanni kufu akka inni kufee namni waan ati goggoote kun karaa adda addaa nan dubbisa nan argaa. Eenyallee amma dirree waraanaa deemtee ilmaan Oromoo lubbuu isaanii tokkittii kana saba kanaaf kennanii bakka wayii keessa akka sabni kun wayyaa'u gochaa jiran dhattee ilaalteetta. Kunkunnaa eda'amu gatii hin baafne jechuu hin dandeenyu. Wantoota kana argitee maaltu sitti dhalate, maaltu sitti uumame, waan dura si keessa jiru waliin wal bira qabdee ilaaltu. Diinni waan iddan dhaqee ijoollee Oromoo achitti hiyyummaadhaan kophee toon qabaatiin waan nyaatan otoo hin qabaatiin bishaan otoo hin argin fincaa gammoojjii sana keessa jiraatan innaan argu. Ani dhugaan siin jedha otoo achi dhaabbattee na laaltee keessa koo immoo arguu dandeessu malee nanni baay'ee ofitti gaddaan ture. Baay'ee dippilii baay'ee ofitti gaddaan ture. Nan bo'as nan ture halkan fa'aa namni nan argine fa'itti nan bo'as ture. Daa'imman kun maaluma balleessiteetu kana keessa dhuftee asitti gubatti otoo diinni kanan gochuu baate otoo cunqursaan jiraachuu baate ilmaan Oromoo kun durba beekatu jira bee daa'ima xixinnoo waggaa 18, 19, 20, 21 nama gurguddaa jaarsaa naannoo Oromiyaa hundarraayyuu immoo mandara tokko toona fin jechaadha. Isa namni alaalatti odeessu kana miti. Anumtuu raajiidha kan na jechisiise tokkoffaa wal fakkaachuu loqoda namachi jiru. Lammaffaa fedhii isaanii. Sadaffaa immoo wanni kutannoo qabanii fi hin mo'anna jedhanii amanuu isaanii. Sigalee. Kan biraa namooti akka kunoo Waddiifaa Araarsoo faa, Araarsoo Kitilaa faa, Araarsoo Abbaa Humnaa faa achitti argeera. Waggaa meeqa 20-30 hidhamee namicha Araarsoo Abbaa Humnaa faa kana nama rukutaman iddoo jiranii ka'anii kan dhufan kana faa achitti argeetan ofan tuffadhe. Anumti kun akkamittan anumti nagaa ta'ee jiraadha inni kaan rukutamee kaan asitti beela'aa bishaan dhabaa maali anu namummaa numti koo ofan tuffadhe. Kan biraa wanni barumsa guddaan ani irraa argadhe maalli cichoominna amma fakkeenyaaf akka Daawud Ibsaa faa akka keessuma natti nika bakka dhugaasaa bakka koofannaan argu jarri kun ijoollummaadhumaan egaa waggaa egaa dargaggeessuma ta'aniitti seenanii miti. Gammoojjii keessaa otoo hin bahin achuma jiru. Dulloomaa achumatti ilaali. Otuma achitti cichanii otoo nyaatiin akkuma jira kaanii otoo cinqii sana ijaan arganii ammayyuu achuma jiru laal otoo abdiin kutatin. Maali jarri kun nama moo sibiila wayiiti si jechisiisa. Dhugaan sin jedha bar. Otoo anaati ofan fannisa. Rakkoo namaan naan argee gara laafa iyaan gara laafu hin baqadhuu garuu ofan ajjeesa malee haala sana cinqii ijoolleen keessa jirtu sana argaa beelaa fi wanni sana argaa jiraachuun baay'ee si dhibaa. Waggaan tokko waa tokko ji'a ja'a waa tokko waggaa 10 waggaa 20 waggaa 30 akkam gooteetu. Somaalee irraa naareeman Jibuutii seenu, Jibuutii irraa naareeman Eertiraa seenu, Eertiraa irraa Oromiyaa seenu, Oromiyaatti hin ajjeeffamu, hin madaa'u, Keeniyaatti baqatu, ol deebi'u, hin fayyu. Maal jarri kun si jechisiisa argite. Kanaaf
as garagalee garuu ennaan ijoollee arrabsoo faa shanee maaloo jettee arrabsu dubbonnaan argu tippikaalii kun waanuma diinni godhuudha. Barumsa guddaa nan fudhadhe diinni nama isaan morku nama cicceetti morku oromummaan sun akka hin banne dhaabbatee akka inni dhaabbatee hafu rarra'ee akka inni hafu kan godhu sana arrabsoo irratti irra jira ajjeesuu irratti irra jira miti arrabsoon maal gatiin qabdu bar otoo arganiin ajjeesu. Kanaaf yeroo baay'ee ani akkasittan hubadha namooti halaala ta'anii qeeqan asmaraa teessanii maal gootu Ameerikaa teessanii maal gootu warra jedhanii yeroo baay'ee naan argu. Amaarruun jetti bar harba 4 ዓመት ሁሉ ታግሎ ምንም አላደረገም OLF OLF ስላ ወኒ ከነ ቀብሳያ ከኒ ሞቱ በርባቴ ተከነ ጀት ያማ በሻን ነያቱም ትላል አርግቴ ዶጉ ማከኑት ሞኑ ሐዊ ያቀብዶ ፈከነ የትቦ ittiin nu cabsuudhaaf ittiin nu jeenjessuudhaaf akkana jetti kan jedhus barumsan irraa argachaa jira. Kanaaf achi dhaquun koo innaa tokko dhugaan siin jedhaa anniisaa koo cabsee na gaddisiisu iyyuu gootummaa uummata kootii itti akkan boonu oromummaa kootti akkan forever amman duutti itti boonu na godha keessaa dargaggoo waan hojjette kutattummaa ijoolleen isa bosona jiru miti bar dhiisuma biyya keessatti dhaqee uleedhaan qawwee fuuldura dhaabbatee dhakaan dhaabbatee xiyyitii isaa addasaa wanni xiyyitii bashaatti kennee du'e kanannaan argu isan duratti ofitti saalfadhu sana narraa dhiqan jechaadha. Nan bilisoom gootummaa nama keenyaatu akka mataa koo ol qabadhe deemu na godhe kanaaf qabsoon kun akkatti fufummoo abdii natti ture. Kanaaf nuti illee yoo darbine dhaaba isaaniif ati illee yoo darbine ani dhibbatti kan hin jedhu impaayerri sun Oromoo hacuuccee jiraachuu akka hin dandeenye harka kuma siifanii ragaa ba'a jechuu kooti. Hedduu fayyaa ta'e atuu gara ani barbaadu gaaffii sanarra naa geesse. Uummanni Oromoo bilisummaa ni ba'a jedhamee qabsootti akka jiramu beekamaadha. Yoo amma teessee ilaaltu waan amma jette hacuucanii akka hin jiraanne kan ragaa si baasisu. Mallattoon bilisa ba'uu Oromoo kun maal fa'i maal argitee kanarra geesse? Mallattoon ilaa tokkoffaa of baree diina fuuldura dhaabbatee duratti bee maqaa isaatiin waamu nama sodaatu afaan isaa dubbachuu uummata sodaatu nan arrabsama jedhee nama sodaatu uummata sodaatu ture. Har'a sona bira darbee xiyyitiidhaan innaatti dhukaasanitti kaatee Oromiyaan kan kooti. Finfinneen kan kooti buraayyuun kan kooti jedheetti kaata jecha. Otoo bulcheen oolchin hattootaa fi basaastota irratti tarkaanfii fudhata jechaadha. Kun mallattoo calaqqeedhuma bilisummaati. Kan biraa immoo bareera. Har'a warra Itoophiyaadhaa nuti Itoophiyaadha maaloo jettee dubbattuyyuu akkatti ishiin sobdu irratti wanni jedhee salphisaa kan jiru sana Itoophiyaa jechuun birookiraasii Abashaan ijaarratte. Aasaa Abashaan ijaarratte jechuu akka ta'e namni keenya hubateera. Duratti hamma ijoollee Amaarinyaa dubbatan namoota Amaarinyaa dubbatan mataan hin hojjenne irna baay'ee Itoophiyaa siin jedhu. Itoophiyaan kun maali jettee matoon memmeenatti maa Itoophiyaa jechuun maal fakkaata maal jechuudha nama moo dubartii wayiiti moo lafa moo tabba moo laga moo na jettu si deebisuu hin danda'a. Namni keenya garuu hin beeka. Itoophiyaa jechuun caasaa Abashaan ijaarratte ittiin Oromoo afasaa irraa mulchite ittiin afaansaa irraa mulchite ittiin naannootti illee maqaa namaallee amma Shawaa kan jedhu sanallee kitaaba wanni keessaa baabilii keessaa fudhattee maqaa sana itti moggaaftee uummata tuulama akka ofiin hin jenne Shawaatti itti geeddarte. Isa kaan Wallaggatti taasiste isa kaan silaa uummatuma maccaa kana kafaa jala galchitee kafaa kiflaa gara jettiin. Isuma Oromoodhuma arfan qalloo aliyyaa kana haalteetu Hararii jala galchitee Harar kiflaa gara jettiin. Argite caasaa ittiin Oromoo wallaalchiftu uummata xixiqqoo jala galchitee uummata guddaa kana awwaalte kana ofirraa ciccirree ganna. Ofirraa kukkunnee ganneetu eenyummaa keenya sana fuulletti gadi baafna. Kun immoo laali nuuf booqaa miti atuun beekta. Zimbaaweeni British gaafa dhufte Rhodesia jettiin turte. Gaafa Zimbaawen bilisa bahu Rhodesia ofirraa gadeetu Zimbaawe ofiin jedhee jechaadha maqaa ofii duriitti deebi'e. Shawaan miti nuti, Wallagga miti nuti Oromiyaadha.
gosa garuu hin qabna. Hammayyaa, kuttaa'eedha, galaanii, leeqaa, tiiroodha, buunnaadha, abbayyiidha, tuuquudha, mareena, oomuudha, hawaasi jennee sanyii keenya lakkaa'uu dandeenya. Coora, liiban, maaloo, sayyoo, guduru, argitee salaalee keessa sooddoo, ada'a, liibanoo, tuumee, maaloo jenneetu oddituu jennee of waamuu dandeenya jechaadha. Gosa barbaachise. Maqaa lafaa soo barbaanne immoo boojjiidha, maaloodha, jira miti tulluu diimtuuti, gaara mul'ataati. Hin beeka Oromoon maqaa ofii aadaa ofii hin qaba. Isa sana egaa Itoophiyaa jechuun isa maqaa Oromoo sana maqaa Habashaa jala awwaale. Bineensallee Minilik Dukulaa jedhe. Anaanillee Alamaayyoo naan jedhe. Afaan koo sana taptaappaa gamadaaf naan jedhe sana balleessu jechuudha Itoophiyaa jechuun. Malee lafa sana murannee akka daabboo nyaannee yookiin fudhannee baaneetu baattannee gara wayii geessina. Waan jedhan hin jiru. So Habashaanii fi Oromoo jidduu garaagarummaan jiru maanni akka amanteetti fudhatte jechaadha. Amanteen raashinaalitii hin qabu. Jira jettaa akkamitti jira waan jira akkamitti jira kan jedhan sana raashinaalii ibsuun barbaachisu jira jettaa amantee jechuun sana. It's like ani rundaasaan umriin koo 18 siin jedha yookiin hin amantaa yookiin hin amantu. Yoo amante rundaasaan 18 jetta waggaa 50 siin lakkee 50 miti naan jetta. 18 jetta amanuu jechuun sana. Itoophiyaanis akkasii warra Itoophiyaa ofiin jedhu. Oromoon har'a inu batachaadha. Qaasaa Habashaa sana caccabsineetu ofirraa gannaa. Isa dhoksee isa bullukkoo tortoraa nurra kaa'e sana ofirraa ganneetu gadi baanee mul'anna. Mumbaay Boombee isa jarri jedhaniin. Namni deebi'ee ofiin maqaa ofii hin deebisa. Bilisummaan egaa walumaa galatti eenyummaa naannoo kootti nam murteeffadha ofan bulchaa. Ikonomii isaa ta'u waa'ee dinagdee jechuukooti. Aadaa koos haa ta'u haa fokkisuyyuu anaaf bareedaadha. Hirreecha koos haa ta'u not under you. Si jalatti hin godhu. Ati natti hin himtu. Qunxurtee natti hin kennitu. Ani adurree miti qicaa qiraaciitiin innaa hunda natti qiccee natti kennitu kuni hin fedhu jechuudha bilisummaa jechuun. Kanaaf Oromoon sana hubateera. Amma gaa dallaalota siyaasaa hin argita. Opiniyoonii wanni ofar nu godheera, kotta galaa nu jedheera, hin gallaa. Great! Argite? Otoo egaa qaaniidhuma ofiitiif akka nama tokkotti galaniituma qotachuus egaa haa ta'uuti daldalanii akkatti isaan jiraatan hin beeku garuu galuudha warri gaggaban kun ima jiru. Isaanii bu'aayyuu waan isaan fidan hin jiru namaanis wal loluudhumaaf deemu. Kanaaf walumaa galatti maal jechuun barbaade uummanni keenya dammaqeera. Ani almost harka 90 bilisummaa argeera jechuun danda'a. Kan biraa dhiisitibee OPDO ishii Tigreen hojjetattee fiddeettiin uummata reeppi gochaa baatellee har'a uummanni keenya bilisoomse bara. Afaan keenya dubbachaa jirti. Waan nuti jennu jechaa jirti. So almost harka 90 bilisoomne irraa jechaadha. Har'aa booda Habashaan durra daaddiftee wanni hin jettu dhuguma namni dammaqinsa hin qabne ijoollee dadhabduu baay'ee jira. Amma hubatte tasa'uun beeku ji'a lamaan sadan kana keessa Feesbuukiin Amaariyyaatti garagalteetti dur qubee qofatu barreeffamaa ture. Har'a ijoolleen Oromoo qubee Amaariyyaatiin barreessiti ani waan ishiin taate hin beeku. Egaa warra gadi fageenyaan sabboonummaa hin qabne natti fakkaata. Waan akkasiis immoo hin jira gara bubbeen bubbisatti warri bubbistus hima jirti. Garuu the good news is the vast majority Oromo of baree jira. Kanaaf gammachuun qabasiin jechuun barbaada. Mee Oromiyaan boru bilisoomtee argitu yookaan arguu barbaaddu Oromiyaa akkamiiti yoo waliigala nama ibsuu barbaachise akkamitti ibsamti? Oromiyaan ani arguu barbaadu Oromiyaa Habashaan dhuftee afaan ishii irratti hin geerarree natti hin gororree maqaa tokkummaatiin nan gowwoomsine Oromiyaa abbaa seeraas she'ee gavarnarii ofiis meerii magaala ofiis kan shoommattu kan filattu qulqullummaan gadi baatee filattee bultuu fi hollaa biraa wajjin Somaaliyaa ta'u Amaara yookiin immoo uummata kaame kan akka Gambeellaa yookiin Sudaan wajjin akkatti jiraattu murteeffattu. Uummata Tigree wajjiniinis yookiin Eertiraa wajjinis
yookiin Affaarii fi isaa wajjin illee akkamitti akka jiraattu naannoo ofiitti ofuma isaatii kan murteeffatu Oromiyaan sana. Kan biraa karaa dinagdee ati magaalatti dhalatteetti leessa ani gudarittan guddadhe elementarii kan hin baradhe. Magaala gudaritti namni gudar ofumaa walitti yaa'ee jechaadha. Ofumaa walitti yaa'ee dhaabasaa filatee dhaabasaan immoo seera achitti warra komishiinarii advaayizaroota uummata keessaa file abbaa gadaasaa ta'u nama bakkee bu'ee qabalee yookiin naannoo bakkee bu'ee dhufe hunda walitti qabee hammam kan fallu biizinasii daldala jirurraa hammam fuunu jedhee horii sana fuudhee immoo achuma gudaritti mana barumsaa ittiin ijaarratu achuma gudaritti daandii ittiin ijaarratu achuma gudaritti riisarchii wayii ittiin banatu Oromiyaa akkasiin arguu barbaada. Qe'ee hundatti naannoo hundatti horii walitti funaanu sana naannoo sana dagaaginaa fi guddina sana ijaarrachuudhaaf. Yoo liqeeffachuun barbaachise immoo as a nation amma fakkeenyaaf even Itoophiyaa keessa yoo too jiraanne akka impaayera Itoophiyaa sana keessatti waliigalteedhaan federeeshiniidhaan iyyuu yoo jiraatte Oromiyaan warri silaa federeeshinii sana bulchu yoo liqeeffate horii let's say bileenii 10 yookiin bileenii 100 liqeeffate hoo jedhan bajanni silaa naannoo Oromiyaa gahuun irra jiraatu akkuma baay'ina uummata isaatii fi bal'ina lafa isaatti gara sana dhufee Oromiyaa irratti wanni ta'utu irra jira jechaadha hojjechuutu irra jira horii jechaadha teknoolojii isaa ta'u har'a yoo argitu garuu liqaa maqaa keenyaan liqeeffatti buna keenya gurgurteet horii sana araaxaa irraa baafatti garuu bajanni guddaan Tigraayitti ittiin guddisa jecha. Horii sana kan hatee ala biyya alaatti daldala bitatu as Denver kana yoo dhufte Meerilaand yoo dhaqxu Waashingtan DC yoo dhaqxu gaas isteeshinii fi biizinasii xixiqqaa kana kan bitatu Tigiroodha. Laal. Ennaa zamana Amaaraati ijoollee isaanii kan barsiifachaa turan dajjaazmaachotaa fi warra giraazmaachotaa. Oromoon hin hojjetaa mana citaa keessa jiraataa fincaalloonii keessa ciisa. Kanaaf naannoo keenya keessatti Oromiyaan sun waan qabu sana bunaa ta'u warqee haa ta'u maal haa ta'uti Alaamuddin fi kan isa fakkaatu dhufee saamee Tigraay seetoot maabariin dhuftee ijaarramtee dhuftee shakkisoo fudhattee warqii keenya gurgurattee deebitee immoo biyya ofii ijaarrattee waan nuti qabnu buqqistee achitti godaansifattee kan jiraattu ta'uun irra hin jiraatu. Kanaaf Oromiyaan armii ofii loltuu ofii ijaarratte nama korraapti ta'e immoo seera ittiin buusuu fi ittiin wanni jedhu aadaas immoo akkatti dagaagsu siigalee kana seera uummata baafatu isa dhiisiitiif kun Ameerikaa kana keessatti isteetuma Ameerikaa yookiin Awustiraaliyaatti jirtu keessatti provinsii tokkotti kan biraa hin darbu isteetii tokko Kaalifoorniyaan seera baafatu keessatti Yuutaan qoodan qabdu. Yookiin Teksas qoodan irraan qabu hin hacuucu federaaliin dhaqee waa tokko godhin jedhuun armiin irra daaddiseen achiisu. So kanaaf namni ofitti abboomuu fi bilisummaadhaan of ajajuu danda'uu sana Oromiyaa jechuun. Kana jechuun garuu Amaarri achi jirtu, Doorzeen achi jirtu, Guraageen achi jirtu abaddu jechuun qabeenya ishiis qabattee hafeessu, daldaltu, sarviisii nuu kennitu ma kenniti, bileenarii yoo haa taatu. Biyyuma kee keessatti garuu akkuma siin jedhe isa namni iddoo biraatii qawween hidhatee dhufee silaa koloniyaal akkuma xaaliyaanii sana amma ijoolleen Tigraay kun koloniyaal maastariidha. Typical koloniyaal maaster security control godhu militarii control godhu qabeenya keessaa yoo dubbatte siidhu mana dhaaba bal'isaa jiru. Kanaaf Oromiyaan bilisoome jechuun sana anaaf akka natti mul'atutti. Bilisummaa amma barbaadamu bira ga'uuf akka sila kaaftettis harki 90 gadi akka deemame naa tuqxeetta. Ishee haftee harka 10 haa ta'u waan sana xumura itti gochuuf rakkooleen gurguddoo Oromoo keessatti furamuu qaban yookaan immoo bilisummaa Oromoo ariifachiisuuf dafanii hiikamuu qaban jettee lafa keessu 2-3-5 ta'uu danda'a ni jira mee kana nuu ibsi. Gaaffii kanaaf deebii obbo Rundaasaan kennee fi qophii xumuraa torbee qabannee dhiyaanna dhaggeeffattoota keenya waan hagayoonan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiin keenya waarii marii har'aas kanumaan raawwata. Haga torbeetti fayyaan nu tura.
hanga yoonaatti kan caqasaa turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf tura.